namaan jibbitu san siif taa'uu dandeessi. Haati aboo san waan namaan jibbitu tokko waan tokko namni fokkootaa yoo namni jechuun namni fokkootaa jechuun nama ilaalcha fokkootaa qabudha. Ana akka maakitti namni ana biratti fokkootaa jiruun karabbii uume osoo hin ta'in karabbii uumee bireechisee akka rabbiin je'etti osoo hin ta'in akka ofiin fedhetti yaada waan fedhe yaadee akka fedhetti godhatu santu ana biratti fokkotaadha. Nama bar namni tokko bari rabbiin bar waan hunda godhee waan hunda waliin nu uume bar akka ifiin fedhettu nu uume bar singalee kottu bannatish neenci rabbiin akka ifiin fedhetti akka barbaadutti nu uume jechuudha. Waan nu kan immoo hin jaalanna waan kamiyyuu ta'e waan nurraa fudhatee alhamdulillah jenna jechuudha. Okay? Kanaafuu wanti na jechuu barbaadu miidiyaa kana irratti amma mucaan kun gaafa du'u garaa na balleessa akka nama tokkotti. Nama arrabsa ana qofaa miti nama hedduu arrabsa. Viidiyoo tana dubartii hedduu tana irratti viidiyoo dalagaa arrabsa du'ee jira garuu. Kanaafuu waan addunyaa gabaabduu boorurraa deemtaniif jettanii fooloof jettanii maallaqa jettanii nama keessan dhiiga keessan hin gurgurina dhiiga keessan nama keessan hin xiqqeessina. Namni kamuu dhageeffadha waan ofii ta'uu hin barbaanne takiin immoo waan ofii namni akkasirra godhu feene namaan hin fedhin. Ati amma namni tokko siin ballasta jee dhufe ni jaalattaa hin jaalattu. Sii miti saayiba santi takiin fira hangi haaduu namni yoo siin jee hin jaalattu. Waan ofiin jaalanne immoo namaan jaalachuu hin qabdu. Gaafa ati waan ofiin jaalanne namaan jaalatte sirra gahuu baaturre dhala keetirra ni ga'a meeqa arkine jechuudha. Kanama osoo ilmoo namaa osoo akkumatti ganamaa galgala akkumatti icciici jechaa ka'ifii immoo akkana mataa qabsiistee hooffannisee du'ellee ni beena sababa ilmoodha jechuudha. Rabbiin gaafa siifin kan dhala keetirra kaa jechuudha. Kanaafuu gaariin ofiif sinagalee gaarummaani ofiif jechuudha. Namaaf gaariin taatu gaafa gaarii taatu ofii keetiif gaarii taata jechuudha. Akkuma ati gaarii namaa kaniteetti rabbiin illee san ol daddabalee isiniif kana jechuudha. Kanaafuu jireenyi keessan akka isin walii qixxaatu yoo barbaadan rakkoo keessa namni amma jirta yoo jiraattan wanti isin fuula dura deemu isin dhorke meebi maallaqa qabaachuu dandeessan dalagattanii maalleen isin barakatuu baa'uu danda'a. Nama miidhaa nama baddalaa histii namarra yaada maallaqa barbaadde qabaatullee waan barbaadde godhachuu hin dandeessu. Maallaqa kan keessan osoo hin ta'in yaada keetu gaarii ta'uu qaba jechuudha. Okay? Gaafa yaadni keetiif ilma namaatiif gaarii yaaddu nama taata malee namarra histii yaada nama dhabamsiisa namaaf du'a hawaa namaaf gadadoo hawaa tiyya oliyoo ta'e hin ta'u kun rabbii birattillee ilma namaa birattillee. Kanaafuu hunda keessanuu ananqa waan ofirraa jechuun waan hin jaaladhu namaan jaaladha. Wanni nan jaaladhu gaarummaadha. Gaarummaan hin jaaladha jechuudha. Nama kamuufuu jechuu barbaada galatoomaa eenyu jirame laayif ilaalla. Nama qorachuu taaniin fedha. Dhiifamaa maal hojjetta nyaata? Nyaata waan hundayyuu hojjechuu beeka garuu istirahaa beektaa silaati istirahaa jechuu arabaadha kan nyaata hojjetan hin beekmoo sila suudii tanan beektu mi'aati as dhuftee hin beektu. Ani wallahi akkam biyyaa beekti biyyuma tana dhufe. Ma istirahaa jechuun kaayiroon jiru mata. Deemaatti masa warra kooman. Naagalee bara istirahaa maal tere? Istirahaa fa'aa hojjetaa ture laa waa hunda hojjechuu beeka jechuu nyaata hundaayyuu hojjechuu. Naagalee bara. Okay, sheefa turte? Sheek maalidha? Nyaata hojjetu. Nyaata jechuu arabaadhaaf hojjetaa bakkee osoo asittiin taane bakkee. Sheefa turte jennaan. Odoo asittiin taane bakkee biratti
jechuun nyaatuma isaanii hojjedha hojiin biraadhaa hin jiru garuu asitti yeroo dhufe galgala malee yeroo gaaf tokko malee hin hojjedhuuf jechuudha. Maal hojjechuu beektamee dhiirti irraa hedduun killumaa fi shiroo dalaganii. Amma dhiirti nyaata yoo beektellee dubartii gaafa harkan hin beekani bar killuma beekan bakka alisee dubartii harkan. Mee ati maal fa'aa beekta? Wanni maale bakka Arabi jechuun yeroo walitti sabasabaman afooffaa namatti kennanii ruuzaa waliidhaan hojjedhu waan akkas akkasiidhaa saffaa hunda hojjetuu beekala. Akkijee biyya kana keessatti Arabi jechuun Arabi nyaata beektaa amilatti kennite amila hojjechiisti deetee ruuzatti kennite afoonitti allahama kanatti kennite waan akkanaadhaa hojjedhu namaan janii ruuza fa'aa intiniidhaan hojjetuu beeka jechuun uummata dabilii kana hukumatti. Lamaan baay'isa gaa'is dabilii kanarratti warri qabdan nu kenna gaa'is walmoo qabna. Qaanfatamu isaanii yaa namni adabaan guddate akkanaaba namni adabaan guddate biyyaa yoo beerulle amala isaan jijjiiratu. Waannaw kaastadaadeg ነው jalarraa waadhaaf deebar jalarraa yoo kotokotte biyya fedhe bikka gadhiisus ganda gadhiisullee amala itti guddate hin raanfatu jechuudha. Bexaam itti kabaja qaba yaa. Aragalatu way nu geessa garuu kalau manding kesenul pada selama kian alle nifasi kille setinjira mo kille sinjiro amalaki ayo animal beka wader asite kalau manding kesenul tapi kan kuda korupsi guys gargara ergan biyabe ankam turena yetisa khalesa oh amma bara afuri daf de majachu bara sade fite jira bakkan ma jabat mari bakate baka obbolisa khayit kananti fakatan beta obbole ati obbole yen qabda mon qabd nin qaba male biye namada jira mo biye jiran biye jirani bereda biye namada kasuman amasu male watakka antini miti kun biye namada nutu maranneti kessa baane kasumani eros kessa dufanille damasu faayidan hin jiru keessattuu suudii kana faa wallahi siqay addaatu jira suudii kana faa musiibaa dabal mee suuraa fidi suuraa obboleessa yaa sakaltanii arrabsuudhaaf moo araati as baasinitti dhiis maal jettaan taabbii godha gaas kana wala dabbuu qabna ummata taabbii godha hundin keessanuu taabbii godha maali har'a inumaan harkatti raftanii hoo rafaa jirtan ummata hundin keessanuu callisinaa taabbii godha shi taabbii kunoo maakiinna durra kuttee jirti am way follow na gootee mutuma arrabsita moojje esba inde taabbii godha gaas hundin keessanuu taabbii godha gargaara family taabbii kana godha hundin keessanuu taabbii godhaatiin moo'isa gaayis amma kanallee moo'isa Tumpuk kan kira bakal guys kabami
Kami mau dadhabna nama tasila. Link kana goda hundi ngeertu. Ila tumar kopli goda jirtan kun duga rabbi. Ara ummati shida gifti dan de makkan urra garangal jabaddas tema. Family taas goda. Tema achittina debisi jisiya debisti. Falan jenne berikoti. Kan dabar activity anu activity undanda irra gurgur. Ana wajib merkutu berbada tu ana madini tare rati bar amadina na. Abi irra gurgur singera irra gurgur ka upatu mari ti kora mujan ka upatu biya ti se brabe irra gurgur. Ikan bikari mo baraka ko base ni tibite sumat. Ahmad narra Narkam batu. Kami, narra ada pati. ah Main dalilin anak dos. Mali profesor abis bagan. Ati mali ni nari mali. Tiga Amadin 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 beri kama beri di pasal singkeri ni kan. Pendidik, Kuma bro tika besi pinne ni mata. pendidik. Ati ke diberi ni gini kan. Lagi. Opata sim pinne ana Amadin. Habibi Mari kale. akala singkoni anamadin akala singkoni amad sodi ayu gargara ta sodi ayu dola len chatti university sodi ayu gargara yu kai sayo gargar de marra ko kam ko wala ka La ka mutala wal tila bu sof turte ati karo milko amne male. Nyumani sanin bene yu gargara ta sayo gargar de tingete marra ko kaba gargar ya malle dawali ni hakata gargar ya de ka gargar Oh jarana ko. Unda berada anjira. inde soria nyuma kan kesim bene yu ya juda tamaka kan kem bene yu gargara jirta miskina bra dabata jirta miti miskina ke satu Wayo sorry ako. eh aliti olla ke ti due jennani obbolesi ilmi adera ke ti due jennani awuchi olla ki ya tu due jene ana hingar garre o soltane gargari gasti sa ke se dite wanno takka shuraba takka Amadin shita takka bate batu nama nande bisa awan begas tidak kalah bate batu bom batu demu manian. gorri muge abah yesa ni gorri getani gorri misa muge ketani sinjala tu ke sa wolin de makele sena Ada pati dalilin. Ada pati rabbus ni dalilin. Mali di. Miskina, Mubarak le miskina, le miskina. Natari, hari musi tenan Amadin atama Amadin mana bau pani mana bau pani. usra lainai To bajri ke. Batan. Amadin batu batu bra. Alfi bartu. Ana argan de male. Alfi kalam ki male Amadin kalam ki male Brazil. Eshi bye. Alhamdulillah. Ajuza dem. guys mal balise duga dabar inde duga dabar kon duga giftun dubbadani duga irtu dubbadda gargare amalle gara fundura alle gargaru qaba heno anu shinge do kadu gamatti hima asitti adunya ay gargaram miskin ni sagaling qabu sini gale miskin ni sagaling qabu gargaram bakuma wa bandira jiru fi ganam ni honduno yo kanafu gargaramu qaba mal ballesia ada risko amma follow wal gotani hundi kesanu tap coupling ki share goda follow wal gotani tap coupling ki share tap coupling ki share goda follow wal gotani let's go follow wal gotani me dafa دفتني لا الفولو والجوتن لا الجزء ولا سنجلتي دفتني فولو والجوتن دفع بلاس من كتي ولي راكاسا عندي كيسا نويو دفع بلاس من كتي ولا فوكاسا سامو دفع بلاس من كتي ولي راكاسا
iskiriinii bilbila akka ajaa'iba kanaan tak godha dafaati. Dafa gisee oduu yoo nama meeqaan teettanii miti bar isin uummata bar faayidaa hin qabne bar gisee oduu nama meeqaan teettanii ammas taanaan dafa pilaas milikitii odirraa kaasaa Samiir bahii deebi Samiir dafaa kaa lakkoofsa tokko barreessuu dhiisaati warra gastii gubbaa jiru mallattoo eda'uu irraa kaasaa mee namni nama fooloo gootan warra asirra jiru warri fooloo taasiftan qofti.